Waada deem intala haati baarata guddate tara sharmuutaa muutu. Komantiin dubbisin. Boontu. Komantiin dubbisin. Komantiin dubbisin. Haadha namaa tuqin namni nuti haadha namaa nama jiru. Haati kabaja qabdi. Abbaan namaa. Caaluma jii muut godhi malee hin tuqinati. Hin tuqin haadhatee nyaarrabdu haadhataa arrabtu jiraati. Ati caaluma jiituma warra waan malee barreesse muut godhi yookaan biloog godhi. Nun fayyadu waan taate. Warra waan malee barreessu biloog godhi. Takkaan muut godhaa jechuudha. Diigadami kalaas hin dubbatin haati booda. Adi. Bagana kan dhuftu. Adi. Bora mau dhufte. Rama dhufte. Bakki raban asii miti. Asii miti. Bakki raban. Busha. Bakki raban asii miti. Koosena. Warri rafu dhuftan asii bakki hirribaati miti. Bakka hirribaati miti. Bakka dhugaatti dubbatan. Bakka haqa jiru dubbatan. Gandatiyyaa ni bareeda ni fokkotaa. Maatam joo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa wantanii qabbanaa bishaan qabbanaa dhugaa. Deem tamboo ta'e kayatti bishaan naqeeti. Bishaan tamboo ta'e kayatti ganna qiixaanaa kayatti dhugu. Diqaala. Deem gabbuyi. Sare. Deem gabbuyi. Abbaa Jibaar. Boo. Bagana kan dhuftu. Abbaa Jibaar jedhee Abdulbaar jedhin baranne iskuula nayne. Aboo deem gabbuyi diqaaticha qomaaticha xiraawaa deem gabbuyi qomaata. Busha. Deem gabbuyi. Abbaa Jibaar Ibaal Jibbaar haa keessatti mallattoo hedduu keessee Jibaar jetteen Abjabbar jija. Kiyyaa otoo uruu akaafuu biyya bee. Badawa. Abdi. Ween Amerika. Abadi. Tunoo araba jibbatti deem gabbuyi. Deem gabbuyi. Aramni si haa dhungatu bakka hunda. Sare. Deem gabbuyi. Deem gabbuyi. Warri tasgabbaan kota, warri dhugaan dubbatan bichaan kota. Warri rakkoo reedii qabayatan, rakkoo jaartii isaanii lamaan qabayatan, yaada faalallee qabaatan, kota yaada isirra hin baata waan taateef. Kota hin sodaatina, hin sodaatina. Nama dhufee faallaa deeme immoo ittiin cabsaa jiran. Boo? Gurbaa? Sinarratti nama narratti ni abitti. Nama irratti jedhu. Sanyi. Waan balleesse dhaggeeffatan sirna taa'e. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akka kiyyatti reediitu badii qaban jedha. Maaliif yoo jettee afuuffachuu akka shari'aa islaamaatti eeyyamamaadha. Afuuffachuu hin danda'an. Nan bulfata jennaan hin danda'amu. Garuu kabadii qabu asirraa reediidha. Beerran isaan lamaan wal kabachiisee wal jaalachiisee jiraachisuu qabuudhaan wal fichisiisuudhaaf kabadii qabu ani reediidha. Reediidha kabadii qabu. Of course ganda raksisuu dhiisee ijoollee miskiina gartee dalagatu jirtu ganda walitti buusuu dhiisee kolkoleen gartee biqilcha bakka hin buune gabbaatee ganda walitti buusuu jirti jechuudha. Sababa eenyuti? Sababa reediiti. Ijoolleen jimmaa qulqulluu fi ijoolleen artii qulqulluu wanni walitti buuse eenyu? Reedii adami. Reediidha jechuudha. Jala muraatti mata. Kabadii qabu kanaafiyyuu kabadii qabu reediidha. Warra isaa ishii sanas bakka ishiin jirtutti gorfatee warra isaa ishii kanas bakka jirtutti gorsee walitti hin bu'ina wal hin tuqina jedhee kan jiraachisee ija tokko ilaaluu qabu reediidha. Okay. Akkas galatoom. Sume. Itti fuf warri faallaa taatillee qabdan seenaa. Ani isin tuqon an nama gartee na tuqe malee tuqu warra gartee lakkii reedii rakkoon qabu abaluun rakkoo qabaa juu barbaadanis ol seentaniiti yaada kannatan hin sodaatina. Oromoo taanaan jechuudha waan takka sodaatina dhuftanii yaada kannatan ergadda si galee ergadda. Okay itti Ani caalaa akka jedhu reedii rakkoo qaba jedha. Sababa isaati dura boqosi dirasi wal carraa kee mandira carraa kee eenyu dubbatu sin jedhe tusiyye eenyu dubbatu sin jedhe okay qabi rakaa busha oksente ja Okay, eenyu dubbatu sin jedhe itti bitime dhaggeeffadhu jaala reediin rakkoo qaba reediin dhoqqeedha matammaan isaatu innuu dhiira miti bukkeedha inni osoo inni bira taa'u akkamitti isa bira teettetiin innittiin isaa ganda isaa arrabsitti
Si jammar inni dhiirayyuu miti. Walumaa galatti. Hormaa dali. In sodaatallee natti fakkaata. Dhumate. Hormaa dali. Soo? Hormaa dali juukati. Bukkeedha jedhe wanta garatiidha malee dhiirallee miti. Okay, bukkee. Bukkee illee beekon hiikkateeti. Bukkee jechuun maal jechuudha? Bukkee jechuun nama waan dandeenye caalaa dhabe. Nama waan dandeenye nama waan kun dandeenye jechuudha. Nama argilgloota wajjin. Eewwa duuba silaa danda'u baate asirratti sume silaa danda'u baate michoo taan dhiitetu taan fuudharee namni waan jeenye taan ni danda'are. Akkasii miti Bareedu jalaalte qaba. fakkeenyaaf ati jaalaa barakanumatti dhiira taatee fi yoo sammuu qabaattee ani jaalala kenniteef haga shaniititti fuudhuu dandeetta. Laakiin homaa hin dandeettu dhalama sirratti qabe jechuudha. Qabe bankee hangaafuriitu haraddu. Bara akkasiin hin jenne yoo barbaadde jedhee akka fedhii keetitti. No. Shariyaa musliima taanaan afur. Dogoggoree. Afuritti. Afuritti. Reediidhaan maal jettaan mee? Reediidhaan maal jettaan? Kiyyaa bukkee kanaan maal jettaan? Ati dhoqqeedhaa sammuun keetii kiyyaa mataa paastaa homata kan dandeettu ati dhalaadha iyyuu banda garadiidhaa jedhi. Kana dhaamsa biraan naarga yoo kana jiraatellee haa dhaga'u. Irra sheer godha reediyaadhaan. Reediyaa Adam. Qomaaticha gartee beeran akka jiru malee beene kana irra sheer na godha. Sheerri nuu fida. Kolkolee. Nuti likkiitti ba wallaahi dhagahi oduu biyya Saudi kana jiraate wallaahi hiinatti humna. Wallaahi hiinatti humna oduu biyya Saudi kana jiraate. Zabboontu jimma moomantisii yoo tayyattu shaarmuxa intala talajiin hinnaa shillibdaash. Waan argiten barreessinas. Amma jarraan nagayee. Itti fufi. Anama caalaa kiyyatti isa likki hin jirre akkuma isin jette sanitti gurbaani tal jedha yunnu dubartii maal taljiin isaayyuu dubartii takka namni eega fuudhe wal qixxeessee deebi akka namni kun walitti hin buune waan tokko godhuu qaba jechuudha. Takka kana hin danda'u harka jirraa isa waluma. Hamma Arabaatiin na dhugu dhufte bartuun taarraan na dhufte jaartii yaadira jireenya ta'e busha gaddar takkaa dura gaddar warra waa shukkisiisu isa waasu kanaafuu reedin dhibbatti rakkoo qaba isa ka ummata wal nyaachisaa jiru ummata wajjin dalagataa jiru miskiina ka madaraa ka re'ee ka hoolaa jireenya jijjiiruu deemu ummanni jireenya dadhabee boksii wal oofaa jira baadiyyaa kanatti ummanni inni quba hin qabu wal'aa jiran kanaafuu inni nu qabamuu qabaa sheeritti godhaa nuu fidaa likkii hibbisaa himnaaf jedhan. Okay, galatoomii. Itti fufi abbaa ittaan. Gisee tokkichi wapaasi gaafadha jaala. Qoy amma wanni dhageette maaltu jira yaani namatu wal dhahe sababa isaati immoo jara lamaantu wal loole. Jara lamaan gamaa wal dhahaa jira. Waraana baratanii isaan lachuutu waraana qaba waan taateef waraanni lachuu wal dha'uu jira. Waraanni kun booda ganda dabree gandarraa hayyoota dabra. Hayyoota qabrii jiru lamaa bee mataan gaggaragaluu deema. Dhageeffadha. Yoo wanni kun hin dhufne yoo wanni kun reediin gabbee ibsa kan nu baate qomaatichi sharmuutichi hudduu xurii kun yoo gabbee kan nu baate ijoollee Oromoo qulqulluutu gabbee hayyoota gaggaragalcha mataa. Dhageeffadha. Gaafsa reediin haasaa bara. Amma gabbaatanii fi namuu gartee bakka jirtanii harkaan fira fudhachuu qabda. Harkaan fi cuulukaa fudhachuu qabda. Ol seentanii namni reedii ummanni qaata wal lolaa jira bar qaata wal lolaa jiranii guruupiin jedhamee qaata wal lolaa bar amma torbee kana keessa wal lolaa jira. Okay. Ayuti. Itti fufi. Tokkotaan si gadhee. Taaptaaf kompilik. Mimi deema jira sharmuutitti kolkolee hudduu ajaa'aatti deema jira sharmuutitti saree deema jira arrallee meeshaan harreessitti haa taru meeshaan harreessitti haa taru intal akka
Tarji. Bangaalitti duuba iddoo dhaabata itti guuru. Push goona maa baarte maa baarte. Taagaa wayi mucitti tarjii wayi. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Achi muddaa wallahi yaa nu dhiyaata. Haa dhiyaata. Us ajiba qabe baan keetelleen kijibtu arabee birteetee ijoollee arab saata Garagal si gurbaa kana afaan kan afaan arabtu beeda geessan taayiti arabee biyyo ajiba yoon si dhiise was laata Isain arrabsa gabbee arsiin arrabsee bar namichi san bira taa'ee Ati maal arabee biraa gootare? ati arabee biraa maal goote Maal arabee biraa goote? Anaaf yaa arabee obboleeyyanii arabee dhiisa. Arabee rabbile jere dullatti akaba arabeera afaan qabi wat laata afaan qabi dhiiga kiyya Amma na dhageeffatu caala suuraa kana kaasii wanni shaamizii hacaalu qaba akka biraa fidii gad deebisi. La gadin deebitu reedii gadin deebitu akkana keenya irraa haatoy akkana keenya irraa deebi gadin deemnu suuraa takkitti duratan akkaatti arrabsineeti yoo inni sirraa gabbee labsa kanne yookaan nu baate finne daqanta kana jira amma warri ol seentan girgirii taati jaata kananda warri faallaa qabdanillee ol seentanitti faallaa keenya himtan warra faallaa keenya jirtanillee ol seentan himatan oduu arraban taanetti jechuudha nagaan himatan takka rakkoon qabu yoo isin dittan immoo isin cabsinaa ol seenaa jaata keetan kananda nagaan ol seenaa itti fayyadamat taaptaap godhaa sheer kombiliin manni mana jaalalaati manni mana guddinaati. Okay. Anatu meetti uf. Assalamu alaikum. Anatu. Waalaikum salam. Ana kafoti badi ready duma qaba harree fi warreen abbaatu bulfatedha yoo afur fuudhe iyyuu isatu gamaggamanatti walitti eegee kennoota bulfata kan dura kaate isii sana tuqxa irratti adaba kennee isatu adabatee akka jarri gandatti isin darbine akka jarri walitti isin darbine walitti eegee masaanuun duraanuu wallolti kun dadhabina isaati malee dubartii hin qabdu dadhabina isaati. Hanqina isaati. Ati ijoollee ta'e. Ani ijoollee ta'e. Jimma. Aywa dhugaa dubbattee jira. Itti Duraanuu badii qabaataa irratti dhaqee biyya baqaa keessa jiraataa ilmoo wajjin isii gatee dhaqee fuudha. Amman deeganaa morra deebisee haadha manaasii hangafaa sana kabajaasii eessisee isii boodaa kana sirriitti irraa eeguu qaba malee dadhabina isaati kun. Suma dhumaattuu dadhabina isaati. Haati manaa duraa haati ilmoo kabajaa qabdi sila. Akkasuma isiniin jedha galatooma. Galatoom. Abdii baga nagaan dhuftee? Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Itti fufi. Sarraan kiyyaa jaala. La. Abdii itti fufi abdii. Dirree deeftamoo bakki itti fufi yoo. Amma seentee. Abdi jirulluus ni jiree. Shabakaa kan keen diimataa dubbadhu shabakaa xiqqoo si qaba. Dubbadhu. Hey. Ummamatoon gaalajaa jira. Oh. Hindi mataman naman. Gala jedhi. Qaalichan. Shabakaa isaanitti Shabakaa diimes. shabakaa diimaa. Gaalajaa jira. Harka kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Shabakaa isaati. Gaalee weewu jira abdii irra laayina bakki jiru waan abdii akka irra laayina itti fufi qaalichi. Aggaafi isin gaafatu barbaadamettani ani waan kanallee kuban qabu. Koo jaartii isaan gadhiise maali wanni achirra oofan maali rereeddiin horachuudhaaf minaan mana kajettani jaartii karaa gadhiise mi maal godhee inni walitti qabaree yaada beerri gayyaatee olii Gaarii bareetti akka